Muhammad وددنا دفاني نيمبير دوغا نيندوف نامني والله في فرشة دوغو في أمدا ميغا دبرتي ميغا جديمو في خراج اللي نرجل سين كجيلو فر ربا يزبنا غنا لا في قسمة جلوكي محمد ودي قبل شريفان شيخ شريف كلام رباد في لا جون نوتو غير جرا نو بيقا دوغا هذا ما قلتي قبل كتبتي انت تاك ماما كيتو نودي أما كاسلا فرشة دوغو في برتا كاسلا تربي جيم بيخنا نما سلا ركال لما لا توجي صلاة تنا الرجروتو وفي مال سنجافانة تاولين سبحان الله جاكسر سبحان الله استغفر الله ها شيء أنا جافانو هيك تيجي نيوان براد دوغا أنا بيك تبيها هاني بلنا فرد تمالي تنالي تسيرو هن أكاجي دوبت كانت تو صونتاني أكاجي باتي سيمو فيلا دوبيتا namni irraa hamaa marrilleeni wama gaarii barbaada. Wama dansa waan isarra gaarii. Abbaan ufin tuffatu akka jedhan san. Wama gaarii ufin hawwaa jechuu. Wanni inni kajeelu irraa gadii wayii kee jirulleeni ufumaa ol hawwa namu. Tokkolleen ka gadi hawwu hin jiru. Bakka sana ammoo keessaa bahuu dadhabe beektaa? Bakka kee jiru san bakka hamtuu kee jiru san keessaa bahuu dadhabe. Intala gaarii tana intala bareeda tanatti tahaalli isii waa cufti isii guutuu tanatti hidhameeti achi keessaa bahuudhaaf hagasan kaayyoo wayii qaba jechuudha xiqqaatullee. Yeroo kamuu maraataa birattillee kafayyaa qabu birattillee kadiin qabu birattillee kadiin hin qabne birattillee eenyu barbaadamaan ammaan tan argaa jirta. Tawaa cufaan guutuu sanii jechuudha. Tun isii irraa eegamte jechuudha. Kana barbaade kun eenyuun akkuma tama jette kana shokoramatu daaraa haxaawatee hardhana sobuuf dhufe mo'o. Dhuguma nama bultii barbaadu nama hawwiin isaa fuulduraa nama hardhaan isaallee bareeda hardhi inni keessa jiru kun illeen haala gaarii ka ufiillee diinii qabutu anaa diinii qabdu anaa waa cufa qabdu anaa maatii gaarii qabdu kana barbaade moo anatti hidhameeti dhoqqee kee jiru san keessaa bahuu barbaade jettee situ laallata. Yoo ka dhoqqee keessa jiru san taate ka dhoqqee keessaa siin bahuu barbaadu san taate achuma haa taa'u achi dhiisi. Achuma haa taa'u. Si fuudhee dhoqqee sanitti si fida malee ufii dhoqqee san keessaa siin bahu. Si fidee achi si gata. Argite si achi si gata malee achi hin bahu. Jijjiiramuu feenaan kophama isaa jijjiiramee achuma bakka jiru sanii bahee nama ta'ee qulqullaa'ee qulqullitti barbaadu. Ta'in talaallee faallama tana hubadhu jechuudha. Haasa'u mamma haasa'e kana faallaa sanitti hubadhu. Amma shariyaan illee inuma eeyyamaa yeroo dhalaan illee kan nama gaafattu hedduutu jira. Bultii gaarii hawwi. Bultii gaarii abbaa manaa bareeda abbaa manaa imaana qabu ka diin qabu ka horii qabu. Takka ammoo ta'uu fi horii qabdu horiillee qabaachuu baatee osuma diinii qabaate jettee akkasitti dhiirallee barbaadullee hin jirti. Eegalte. Isii tanneen keessa kama rabbiin isima qajeeltuu isima diinillee qabdu. Rabbummaan bultii tana isii dhoowwatellee guutuma jira beeki kana keessa. Hiremmaan rabbii jalaa jala. Tama isiin silaa bultiifillee gaarii ta'a. Guutu kunillee. Warri abbaa manaan argatiin hundi waan bultiif hin taaneefi miti abbaa manaa dhabaniif. Waan bultiif hin taaneefi miti. Kaan hirema rabbiittuu hin qoodiniif. Kaan ammoo akkaataan karaan isiin irra jirtu akkaataan isiin silaa itti heerumuu qabaattu hin mijaayin. Kaan ammootu ka maatimmaan isiin irraa dhalattee itti jallatee heeruma isii bultii ijaarachuu isii dhoorgelleen baay'ee jira. Kana mara walitti qabamee dubri addunyaa irratti heerumuu dhabdee baay'atteen kana. Gaartee amma. Dhugaatii tokko jira laal.
Gaala toome jedhu. Akka tokko jira. Afaan kan kee deemaa qabee akka tokko jira. Tokko jira. Yaaboo ana alaa kulli alaa maali qabadani beektaa? Osoo hin jaalatin dhiqama rabbirra ta'u kulaa jira. Sigaltee maaliif? Hundi akkuma keessaatti magarseetuma afaan shoo akkachaa deemu. Adda wallaallee ashee kana geeffarratti wallaa galladaa jiru. Haasaan qiyyutti galtii fakkaata malee. Yoo salaatullee ni dhaabbata. Sunnaa isaa katiin godhu salaata katiin godhu fardii. Siyaa sheeka. Siyaa dibira neektee torbaan takka baay'ee rakkatee isee. Nagumaa fayyalala. Akka waan gartee jinnii seentee. Ati maal ati hedduu heerumtee agarte moo akkamitti nagu? Gamba akka Oromootti haasoo jirru abeer. Akka Oromootti haasaa jira. Walumaa galatti haasaa jira abeer. Ana alhamdulillah tokkuma na heerume. Tokkicha bira mataa godhuuf ni du'e. Astagfirullah wallahi dura dhugaa du'aa Du'atan. La wala. Astagfirullah. Ni fudhatan. Akkasitti. Yaram lisani. Ni fudhatan jette. Afaan wallaalle. Anamma maal jechaa jira akka kiyyatti. Akka intala yeroo maadiyamtutti. Yaa rabbii kiyya. Ani filachuu wallaalle atummaan naa fili. Maaliifuu? Hundi namaa kun wal fakkaatu eegale sigaltee aqlaaqni isaanii tokkicha. Uffannaan isaanii tokkicha. Maal goote ilma namaa dandeetiin qabdu namtee laaltu. Yaa rabbi jettee watti. Oromoo cuftinu haala uffannaan isaaniillee yuunifoormii ta'etta. Wallahi tokkuma. Adda tokko. Inumaa tokkuma. Yaa Rabbi. Kuulee Yusuf. Wallahi Rabbiin laal jaarsa si danda'u ka waa cufa qabu Rabbi si haa hiru. Ka bultii gaarii haga lubbuun addunyaa kana jirtu waliin jiraattu Rabbi si haa hiru. Dhaga'iffan. Waan rasuulli jedhe san keessa tasii hanqatte guuttattu tan akka dhaamsa obboleessa Islaamaa tokko siidhaan. Wanni haasa'uu danda'u waa'ee jireenyaa fi bultii jaarmaa bultii kanarraa waan baay'ee jira dhugaa dubbachuuf. Wallahi filatamuudhaaf namni si filatu kun illee eenyu akka ta'e illee gargar baafachuudhaaf waan hir'ate san cufa guuttannaan waan ittiin filatamtu sanniin guuttannaan rabbiin shakkii takkan qabatu hin shakki. Yaa booda geeffadhu. Tasi cinaatun Araba moo Oromootu? Oromoo teenya wallahi walleen dibatu numa diima rabbumaa kakkanneen wallahi. Maashaallah jedhaan himee qabaleen xiyya margeessanii. An Araba wayii si abarii sodaate afaan hin beeku batakkan. Wallahi walleen dibatu ashee uuma akka diimtuudha. Namni keenya nama lakkafama diimina kanaaf sodaachaa jirti. Maashaallah. Akkasitti sheekaa fi rabbi haa qajeelchu. Rabbi haa tolchu. Isi sheekotinis laalu waa takka itti nurraa hima. Afur fuudhaa taakka jaartii jaalalatti qaraa kitaabarra jirtii nurraatti hima. Digalte waan tana. Oromoon tija kitaabarra jirtu gottee malees namantu. Digalte baalagii hundi siintan. Kanaafuu kan nurraatti hima. Yaa kuullee Yusuf. Maqaa kana warruma sii baate mati kuullee kana ufuma keetti aguma TikTok irra baate moggaafatte kuullee dhugaa baase. Wallahi maqaa kana biyyattuun qaba garuu maqaa kana akkuma qoosan naa beeku qoosumaan naa bahee akkasuma na qabate biyyumattuun qaba. Qabateera lakkayya sitti qabate. Ani gaaf tokko beektaa wallahi yeroo jalqabaatiif viidiyoo kan kee arge tokko sitti himu. Kaatiin akka obboleessaatti ho'iititti nama bilbiltee haasoftu tokko kolfaan du'ee ka waa'ee mana rifeensaa ho'iitiin si'a. Yaa wallah. Viidiyoo sana arge.